Deedoodhaan. Deedoo. Xiqqoo warra jaartii kiyyaatti irraa gaddafte. Bashaasha ammaan ta'in sila abbichuutti sima. Kasiin jedhu amma ati birrii yoo argatte baaratti hin qajeeluuf immoo biyyatti galtee ilmoota guddifachuuf. Asli ammaan wallahi yoon biyya galallee dhugaa dubbachuudhaaf istireesiidhuma ta'ee sa'aatii sanatti waan dubbadhurraa wallaale malee waan fayyaa ta'uunatti fakkaatu yoo biyya galallee aasaa kana hunda kaffalee biyya kana keessa gara UN'tiin illee mokkoree amma yoo gara siitti Itoophiyaatti achi deebi'aa jiru waan dhugaa natti fakkaatu daa'imatti caarraa kutuullee natti ulfaata. Intalli guyyaa akka namatti osoo hin baranne nama afaan torba dubbatu wallahi asli caarraadhuma sii kana fuudhee biyya galee of jalaa jaanfuun barbaanna. An rakkina hin qabu garuu daa'imatti dhumati yaamu. Gurri siillee takka rakkina qabaa beektaa? Gurri na jalaa dhukkubaa guyyaarraa jechuudha. Mana yaalaatiin hin deddeebi'a. Hin boo'in rakkoo namuunuma rakkata keessa ba'an hin boo'in laa. Hin boo'in ati gaafima deebisi. Hin boo'in hin gargaaramta. Abshiri abshiri. Akkuma nama dandeettii ittiin bishaan kana na ceesisan qabaadhee sa'aatii 4 qofa deemee bishaan ce'a akkuma namaa jechuudha. An dandeettii ittiin bishaan ce'uu dhabe malee argaa jira amata torba. Karaan akka jirullee hin beekan dandeettii dhuman dhabe. Maa yoo ammaa ummata baay'ee si ilaalaara viidiyoo keessan argee nama baay'eetu rifatee rabbi mootu bakka meetti si dabarsetti namaa tarti. Amma katakka biyyaan bahin biyya ofii irratti illee haftaamiin baay'ee ma jira. Ka biyyuma faranjii tanallee achi bahee waan nyaatee bulu hin qabne baay'ee jira amma siigale miti. Haga daa'ima ta'ellee waggaa torba biyya Liibiyaa kanatti dararamtee. Joonjee Suudii illee deeme Liibiyaa illee bakka ananii mana ta'uu diddee waan isaallee hin beeku. Amma sitti himaadhana. Biyya ofiititti illee yoo gala yoo rabbiin namaa dabarse ima namaa tarti. Yoo baarallee achi deeman immootu carraan nama yoo jedhe rakkatu mala yoo Oromoon galaana namni kun birri itti yoo galtille itti waa dalagatu suuqii wayilee ittiin banattu homa wayii si guuran baara kanatti deemurra biyyatti galtee ilmoota barsiifachuu wayyuu. Biyya illee waa takka hin qabu biyya galee ammasitti fayyaan ta'uun baaruma kanatti galee caarraa kiyya mokkoraan. Kaayyoo biyya galuun qabdu. Amma biyya galuudhaaf deseeppaasee ji'a ja'a na gaafata asli deseeppaasee ji'a ja'a na gaafata jechuudha. Achi deemanii wucci guddaa ministeerii irraa waraqata biyya galchanii achirraa waraqanni kaayiroo galee kaayiroo irraa immoo as galee jennaan jarri nafxanyaa as keessatti hojjetti jechuudha waraqata deseeppaasee jarri mataadhuma namaatti boolaati jarra as keessaa jechuudha birrii isiin si gaafatu wallahi birrii ittiin biyya galtu sana caala jarri deseeppaasee as keessa si daladdu jechuudha warra nafxanyaa nama takkitti dalagaa. Saniyyuu akka barbaadde sirratti baachi bakka. Namuma deseeppaasee sana sitti ji'a ja'a taa'ee eeggadhee kiraa manaa kaffalaa akkana dhukkubsataa amma harki. Eeshi birriin baaraa meeqa eegaatti filatte? Meeqa barbaachisa birrii baaraa kadhani? 840 fuudhaa jiran. 840? Yoo tasa karaatti baaraa hiliin nama qabda kisaaraa taa'amire? Isaaraan ta'u eegga seentee kaatee irra kaffalta malee diinaara kaffaltee asirraa hin baatu. Eeshi. Ati geessee kaanaan maallaqa kee namni takka wakiila ta'ee sii qaba achirraa sii kaffala. Akkaawuntii hin qabdaa kadhatti si gargaara? Eeyyeen hin qabu. Uummanni immoo akkati biyyatti galtee ilmoo guddifattu barbaada. Warri ijoolleen baay'een akkasuma barreessaa turan. Ammas yoon biyya galee an ammas siddeetii biraa jammaruun kiyya waan hin oolle asli jireenya biyyaa hin beekta. Oguza kaasli. Kaasli. Biyya deemurra miciyyoon tun yoo bahaara san deemtee karaa Awurooppaa deemte wallaansa bilaashitti hirkatte Awurooppaa keessatti wanni gaariidha takka. Wallaansa bareedaa jira addunyaarraa ammaas. Dargee uummata baay'ee qalbiin cabdee bakka isin jirtu nu barbaadaa jedhanii maal taate? Maal si dhukkuba? Eessa jirtu? Maalukku wallah asli. Maal si dhukkuba? Darbinaan jedhanii. Eeshi. Qaamni kiyya sirriinaan jiru harki na ajaa'u. Narbi. Miilli illee na ajaa'amu harki mirgaa fi miilli bitaa. Eeshi. Naaf na ajaa'amu. Eeshi. Akkasumas na tanqaxaaqaxaa ta'a. Qaamni kiyya jechuudha.
maal irraatitti ka'e? Wanti ulfaatu asirra bahe. Waggaa tokkoof ji'a jaamal suuraan nataa ture. Duraan illee haguma nama tokko deemee kan siraa dalagee naman jiraatan fuuluma nama bo'uun natti ulfaate. Waggaa torba fayyaa as keessa jiraataa ture. Daa'imatti kiyyallee adduma guddisaa abbaadhaan isheedha umurii waggaa lamaatiin gargar bahee. Hamma immoo bakka nan dadhabe. Baay'ee tokko mana dhukkuba qorichuma nyaachuun na salate bakka guyyaarraa meedikaala bakka walumaa kana na salache asii inuma suuraa jedhanii meedikaal jedhanii maal jedhanii bakka suuraa qomaa jedhanii na salache bakka malee viidiyoo kudhan waraabee kudhan balleesse wallahi fuula namaatti ba'u bakka jechuudha. Tattaafni natti ulfaata. Xumurarra posti godhe wallahi. Abshir. Itu nan gargaara gaafa dheedhee illee hin beeku. Nan gargaara dheedhee yaalaa ture. Hiree waan nama godhinuma ta'anii. Mucattiin ta'e Fuula namarra dhukkuba wallahi. Mucattiin ta'e hoggaa meeqa? Mucaa amma amatti torba geessee jirti. Barumsa hin barannee waan takkatti hin qabdu bakka manuma keessa deemee guyyaarraa mana barumsaa na ergeettee na dhingiti shaantaa biteen sossobaanii guyyaarraa boriin si erga eftaan si ergaadhaan. Iyyaallee karaa baaraa kanaan ma biyya faranjii kana achi hin bahin nuun bara leencafaa nuu kenna innis eegaa turre lubbu. Iyyaallee karaa baaraa kana doonii. Wallahi birrii akkasii hin qabu asli dhugaa dubbachuudhaaf kan birrii naan dalagu kiraa manaatii fi qallabuma daa'ima kiyyaatu malee hin beekamaatii warri biyya diinaara takka namatti erguu miti kan keenya warri jimmaa jechuudha. Ani birrii bishaan itti mokkorollee argadhee hin beeku waanuma irbaata kiyyaatii fi kiraa manaa kanarra darbee hin beeku jireenya kiyya. Ijoollee jimmaati ati? Warra soddaati kaa kanaaf garaan na dadhabeedha. Jimmaan naannoo kaami? Deedoodhaan. Deedoo. Xiqqoo warra jaartii kiyyaatti irraa gaddafte. Bashaashammaan ta'in sila abbichuutti sima. Kasiin jedhu amma ati birrii yoo argatte baaratti hin qajeeluuf immoo biyyatti galtee ilmoota guddifachuuf. Asli ammaan wallahi yoon biyya galee dhugaa dubbachuudhaaf istireesiidhuma ta'ee sa'aatii sanatti waan dubbadhurraa wallaale malee waan fayyaa ta'uunatti fakkaatu yoo biyya galee aarsaa kana hunda kaffalee biyya kana keessa gara UN'tiin illee mokkoree amma yoo gara siitti Itoophiyaatti achi deebi'aa jiru waan dhugaa natti fakkaatu daa'imatti caarraas kutuullee natti ulfaata. Intalli kiyya akka namatti osoo hin baranne nama afaan torba dubbatu wallahi asli caarraadhuma sii kana fuudhee biyya galee of jalaa jaanfuun barbaanne an rakkina hin qabu garuu daa'imatti dhuma kiyyaa gurri siillee takka rakkina qabaa beektaa gurri na jalaa dhukkubaa guyyaarraa jechuudha mana yaalaatiin hin deddeebi'a. Himboyin rakkoo namuunuma rakkata keessa ba'an himboyin laa. Himboyin ati gaafima deebise himboyin hin gargaaramta. Abshir. Ani akkuma nama dandeettii ittiin bishaan kana na ceesisan qabaadhee sa'aatii 4 qofa deemee bishaan ce'a akkuma namaa jechuudha. An dandeettii ittiin bishaan ce'uu dhabe malee argaa jira amata torba. Kafaan akka jirullee hin beekan dandeettiidhuman dhabe. Maa yoo ammaa ummata baay'ee si ilaalaara viidiyoo keessan argee nama baay'eetu rifatee rabbi mootuu bakka meetti si dabarsetti namaa tarti amma ka takka biyyaan bahin biyya ofii irratti illee haftaamiin baay'ee ma jira ka biyyuma faranjii tanallee achi bahee waan nyaatee buluun qabne baay'ee jira amma sii gale miti haga daa'ima ta'ellee waggaa torba biyya Liibiyaa kanatti dararamtee. Joonjee Suudii illee deeme Liibiyaa illee bakka ananii mana taruu didde waan isaallee hin beeku. Amma sitti maarana biyya ofiititti illee oggala yoo rabbiin namaa dabarte ima namaa tarti yoo baarallee achi deeman immootu carraan namaa yoonnoo jedhe rakkatu malaa yoo Oromoon galaana namni kun birrii itti yoo galtillee ittiin waa dalagatu suuqii wayiillee ittiin banattu homa wayii sii guuran baara kanatti deemurra biyyatti galtee ilmoota barsiifachuu wayyuu. Biyya illee waa takka hin qabu biyya galee ammasitti fayyaa hin ta'u baaruma kanatti galee caarraa kiyya mokkoraan. Kaayyoo biyya galuun qabdu? Amma biyya galuudhaaf deseeppaasee ji'a ja'a na gaafata asli deseeppaasee ji'a ja'a na gaafata jechuudha.
achi deemanii wucci guddaa ministeerii irraa waraqata biyya galchanii achirraa waraqanni kaayiroo galee kaayiroo irraa immoo as galee jennaan jarri nafxanyaa as keessatti hojjette jechuudha waraqata deseeppaasee jarri mataadhuma namaatti boolaati jarra as keessaa jechuudha birrii isin si gaafatu wallahi birrii ittiin biyya galtu sana caala jarri deseeppaasee as keessa si daladdu jechuudha warra nafxanyaa nama takkitti dalagaa saniyyuu akka barbaadde sirratti baachi bakka. Nama deseeppaasee sana sitti jeja taa'ee eeggadhee kiraa manaa kaffalaa akkana dhukkubsata amma harka Ishi birriin baaraa meeqa eegaatti filatte? Meeqa barbaachisa birrii baaraa kadhani? 840 fuudhaa jiran. 840? Yoo tata karaatti baaraa hiliin nama qabda kisaaraa ta'a mire? Kisaaraan ta'u eegga seentee kaatee kaffalta malee diinaara kaffaltee asirraa hin baatu. Ishi. Ati geessee kaanaan maallaqa kee namni takka wakiila ta'ee sii qaba achirraa sii kaffala. Akkaawuntii hin qabdaa kadhatti si gargaara? Eeyyeen hin qabu. Uummanni immoo akkati biyyatti galtee ilmoo guddifattu barbaada. Warri ijoolleen baay'een akkasuma barreessaa turan. Ammas yoon biyya gale an ammas siddeetii biraa jammaruun kiyya waan hin oolle asli jireenya biyyaa hin beekta. Oguza kaasli. Biyya deemurra miciyyoon tun yoo bahaara san deemtee karaa Awurooppaa deemte wallaansa bilaashitti hirkatte Awurooppaa keessatti wanni gaariidha takka. Wallaansa bareedaa jira addunyaarra ammas firiidha Awurooppaatti. Namni yaalaaf maallaqan kafalu ibsaanii beeytame. Rifuujii taatee dhuftee medikaala kee waa hunda keetiif maallaqan kafaltu yoo gartee barbaachisaa ta'e gaafa waraqaa harkatti xiqqoo xiqqoodhaan qarshii 10 akkasiin kafalta malee. Yaala narviidhaa kana biyya deebitee harkachuu hin dandeessu. Biyya biraa deemuu qabdi soo saniifuu akkuma isin jette sila karuma kanarra gargaareerra jira. Asli kenna siin illee waggaa hedduu Liibiyaa kana keessa turte akka isiin jedhaa turtetti akka waggaa 8 biyya san teette garuu maraan iyyuu biyya saniif bahuuf yaaddee. Mucayyoo abbaa manaa qaban bareeduudhaa yoo diyaaspooraan tokko Awurooppaa kana keessa jiru ispoonsarraa ta'ee yoo achi baatan akka hinu. Awurooppaa kana birriin jiru sila obsaa. Akkaawuntii kee ilmee lubbuu jechuun akkuma naamsatitti jedhee mana. Muwaan lafa isaa afur yoo waan taateef yoo as baate dhuguma akka obsaan jedhe yaala nasa argatti si galee biyya kana keessa dhabbaan fedhee yaalli firii. Soo garaa biyya sanitti deemtee achi rakkatu. Akkaawuntii kee irratti ittiin uummatatti. 168. 168. 16 63 24 3 maqaan Rahasan Rahaa Rahaa Family qabattanii akkaawuntii qabadha akkaawuntii fi qabadha 168 16 63 3 Rahaa Hasan akkasii. Hundi keessan Jaamu 63 mee as jalatti namni 66 barreessu jira. Laa 80 takka 66. 24 ya sirrii barreessaa jira. Hundi keessan meen yadda waan dandeettan Soddaa waan isiniin jedhu silaa bootaan soddaa jiranitti illee dubbachuun xiqqoo nurraan tolu amma hima rakkinaanii dubbanna warri kun faamiliin amma wanni isaan eegale afaaniin ni niyyataa harkaan hin galchu ammoo dheengadda bootaa hedduu gargaarsa hedduutti miliyoona 2 faan iyyatanii 70 gala. Wanni akkasii sunillee ni jirti. Namni rabbiin sodaate mucayyoo tana namni ilmoo qabu ni rifata yoo mucayyoo haadhaallee rifatuu baate ilmoo tanaa ni rifata. Namni waa baallama seene rabbiif jecha akka galchitaniif san maqaa rabbiitiin isin gaafadhaan. Dhugaa rabbiiti yaa dararaa keessa jirti narbii dhukkubsatti ilmoo kophaa guddisaa jirti 10,000 15,000 waadaa seentanii booda birriin garaa isin nyaatanii nama yaada jirurraa 1,000 dandeettaniin bira dhaabbadhaa.
wali bubboya kuma sadii kuni osoo kuma takka galchine hamma tokko isii biyaansi homa achittuu yaala waan aannan daa'ima ofiitti yaaddu malee ittiin bittu dawaa ittiin fudhatu waan akkas akkas. Miyaan zeelnaa jechuu turte.